تلفزيون OBS في channel كوكا شو إتين خمسين داتو قبي تانية قبي كوكا شو جو أكمل بكم تقات تربان تين نموت أدد حواس أفكار أدداتين حجة جنو خيسو ما قولك أبدا سنداتون كي ينادي تما الرأس خيسو ما تكون كذا خيسو ما كي يكون حكام ما كتابة لما بريسة جرا ولا لولا أدد أرتصوت أدداتي لما بريسة ما يساوج هالي عادان كتابة بيسو غير مال فكات حواسة برت خجوه وان رتها سونتا ترتي غاري يجا كمان كيسمع خي اسمي ابستي نموت خطابة دا بالرئيسة خطابة أمنا كتك أرقام وغانا في يعقاب ما كتابة لما بالرئيسة جرا يروح ما عرفت الصوتا أدادا تيفيس ولا لو بالرئيسة خجرو لقيتها استوديو تبارك بكجا أمتى استوديو أرتين أورمو الدورة أو مش ما شفته استوديو دوني أشيت خول بيلله بغنا كان نفت بغنا كان ويد أكمل أتلي بغنا كان نفت جركين جرا لقيت أفو أكمل هذا أكمل جرا يا ريت دو بيلله من نرنو ملكا أركبهم إيكا إن شاء الله في مكة ورابته غيوني دربني أكمل جرا درو كوميكي نفس قابة بكتابة كتير نوا bagan si waminu si komachu ko orra wamiyun nufni bari sila arran interview lingon sila iso na rakam ne dura kitaba tide bina timkatana timkatani ani miti jira du'a lakki miti an yadan gu'a ano mirgise obasa da ano jira ta da ni timkata da tumbura dukkana ibsa sabakoti makafin jira da qonkoni umamiti adi imis dadda butradde sutuma abdi ta sabab anaf kayyuduma ani timkata da takkanatti tolu takkarakata da rakkachus balachus yota e carranko lammi jiran kessa lakobsan tokko nabushu nambula jaalal biyya ko dirqama lammummaa misoomaaf nan duula dirqama koo ba'ee mirga koos falmadha kanan godhu taanaan yoos maafin baradhe maafinis baradha saba koof dhaladhe eenyuuf hin jiraadha hundee isaa jabeessanii utubaa dhaabbadha nyaachuuf hin jiraadhu jiraachuuf hin nyaadha yoo lubbuun jiraadheen biyya koof hojjedha isinoo nyaachuuf jiraattu moo jiraachuuf nyaattuula jiraachuutiif nyaadha nyaachuuf jiraachuun kuni dhaloota awwaala Ojirra na fosha erga ko shekana yo nyaachuuf jiraatan ilmaan hin horina yo nyaachuuf jiraanne waan ka inda barra isheen bor maal nyaatti maal saa ilmaan orra xumqataadha akka gaariitti ibsi dagaa isinii galee walaloon akka gaariitti ibsi xumqata an walaloodhaan yaada koo ibsachuun naaf salphata see ibsachuurra walalooni akkas miiras kan jiru ibsachuu dandeenya akkas mee eessarraa kana xumqata warra isaati ጥምቀታኒ ወራ ሊጣ ኦሮሚያ መጋላ ነጆቲ ተወለ አከሰ መጋላ ነጆ ደረተ ጉድ አከሰ ዮለ መጋላት ሜጆልማ ነጆና ከመ ወል እንደበርስተ ጀቹና አገን ጅራዴ ረጫላ ከነነን ያደዱ ጋዲሰ ሙካታዬ በሱነ ከሰታዬ ወለሎ በሬሱ ጋፈሲስ ጆሉመቲ ቆይ አከሰ ጆሉመቲ ወለሎ በሬሱ አከሰ ተወለ አለ በሮታ Albernoota ga dheeraadha inni seenaan isaa dheeraadha hanga interansii kan qorame aga 12tti garuu magaalaadhuma Najjoodha magaaluma Najjoo achuma tole samboota walaloo barreessuun akkamitti hojii ta'u jalqabe hojii ta'uun kuni atun barnootaan xumuriin ayyuudha atun qormaata kutaa 10 12 maalis hin qoramin duri sirbootni daawwitee faa kun ilfinash qannoo faa hirphaa gaanfuree faa gaafa ba'ani nan jaalladha garuu kan irratti xiyyeeffadhu waa'ee muuziqaa ishee miti waa'ee yeedaloo ishee miti walaloo akka isheen itti mana dhuftu sanatu na ajaa'iba beektaa sana booda bakkuma taa'utti sarara lama barreesseen hiriyoota koof barreesse kanumaan walaloon naan jechuutti kaanii ammas nan barreessaa gaafu waan sun nuu dhuftu otoma hedhuu namoonni walitti manii walaloo akkam barreessisuun dirqame keessa kootti kennaama uumamaan qabudha abbaan koos kennaa sana waama qabu natti fakkaata iyyuudha baazaariin tokko ta'e gaa magaalaa Najjootti bara 2002 akkas waa'ee gootaallee nan barreessa jedheen barreessee waltajjii irratti ba'e gaafa jalqabaa sanumarraan egaa fardii walaloo kooti kan inni Oromiyaa keessa gulufuutti ka'e anis ittiin Oromoota godinaalee garaa garaa lammii koo arguu eegalee jechuudha. Dura Najjoomatti jalqabe. Najjootti jalqabe.
نجور أقرم دين najjootti gaa waltajjii gaafa jalqabaa baazaarii guddicha jechuun keessummoonni biyya alaa Finfinnee seessa bakka garaagaraadhaa dhufanii jechuudha kan dhalattoonni naannoo sana irratti baazaarii maqaa abdii isaan qophaa'e sana jechuudha. Achirratti kan jalqabe gaafuma sana akka ajaa'ibaa jechuudha akka nama weellisuutti gatiittii irratti na baataniiti kan namni walaloo jedhu dubbisu warri reediyoo fi televezyiinii Oromiyaallee yeroo sana achi turanii otoo turiin TV'n Oromiyaa Adaamaa irraa dhufee interviyuu naa godhe. Achumatti. Achiin sana booda waggaa haaraan gaafa dhufu galma abbaa gadaa affeeramee akkasiin gaa. Otuma jirtu TV Oromiyaa si affeera. Akkasii. Tole. Chirra hamileenis dhufti. Hamileenin dhufee harka rukutuun uummanni nama dhungachuun kun waan tina keessa jiru lakka Oromoon uummanni kun ni jaallataa laata jedhee ni jaallata jechuudha jedhee waan sana kunuunsuun qaba jedhee gaa jiruuf jireenya koo hundayyuu dhiisee aartii sana lafarra ol goototaa jirra. Jireenyi keessan booda gara Finfinneetti. Gaama. Mee kitaaba kee ammaa sitti deebina. Amma nagataafoo jireenyi kee. Garee ajaa'ibaa takka qabda. Adoo gaafa jedhan dhufa biraan dhufa. Dhugaa hiriyoota. Takkee maadhaa ooli. Takkee buzee hiriyoota baay'ee jechuun. Guruppii jaalalaati. Akka ajaa'ibaa. Akkami fidden jaalalaa addunyaarraa dhabamte taate. Isin bira eenyuutu akka fidee isin bira guure. Akkas beektaati jechuuni. Silumayyuu aartiin kan ittiin sobanuu miti beektaa. Nuti immoo kennaa sana erga badhaafamnee waan nu keessa jiru uummanni jaallate jechuun olis sobuu hin dandeenyu nama sobuu hin dandeenyu waan qabnu sirka jiraa jennee ol argaafannee nyaannee yoo nama hin jirre fuula isaa dubbisnee ol jajjabeessaa dhugaa walitti taasaa oolla. Akkamitti dhufani kun gandummaan isin bira hin jiru takka asii kunoo waan addaa isin biratte waan akkami fiduu dandeessan akkamitti raabsine waanidha karaan lama jira minii jechuun karaan lama jira karaa sit filata jechuudha dukkanaaf ifni kun waan adda addaa wantoonni nama erga taanee namummaatti gatii laachuu qabna nuti namummaa immoo jireenya keenya mijachuuf dhiisuudhaan miti kan qaban waan goonu irrattidha. Kanaaf iyyuu waaqayyoo nama ofitti fakkeessee uume namummaan nurraa mul'ate galata waaqaaf illee galchuu qabna bara. Nama sobuu wantoota balleessuu boosisuu sanarraa walaba nuti. Kanaatu jaalala fi daawwaan salphisen jaalalli. Takka wal hubachuu. Mee yeroo tokko kana dura kan inni simbira dhufe gasilaa hoggaan gammachuu fedhe simbiraan dhufa. Waa'ee paartii. Takkee waliin taphachiisanii waa'ee paartii tokko dhaabdanii. Paartii Shontooroo jedhama. Shontoroon egaa akka ibsa keenyaatti paartii hafuura jajjabinaa. Hafuura mul'ata gaarii qabaachuu hafuura namummaa sanadha jechuudha. Hafuura jaalalaa isa dhuguma. Pirezidaantiinis ufumaa filamu. Jiru isaanis gana gadi baasna gaa. Miidiyaa. Yoon buutee dhibbuu. Aartiin kanuma akkasumatti wantoota uummatanii keessa oolu. Hedduu dhugaan jaalala isin gidduu jirtu wanta baay'een isin dinqisiifadha. Hedduu waan guddaadha kun inumaa bakka biraatti illee baramuudha. Dhugaadha. Haalli isin bira jiru kuni gaariidha mee gara kitaaba keetiitti hin deebi'a. Kitaaba kee kan duraa yoon barreessite maal irratti xiyyeeffata? Kitaabni koo suni jechuun egaa namummaa fi walaloo irratti xiyyeeffadhee jira. Hanga ta'e humna walaloon gama koodhaan humna walaloon qabu mi'aayina walaloon qabu agarsiisuudha. Kan irratti xiyyeeffadhee hojjechaa jiru walaloodha. Isheen jalqabaa weedduu seenaa jetti. Weedduu seenaa. Waggaa 7 ta'eera har'a natti fakkaata. Gaafa bantee dubbistu jalqabni ishee akkas jetti lakkoofsi tokkoffaa walaloon sun waan addunyaa kana salphisiitii ilaali. Fayyaa utuu qabanii of tuffachuun maali? Beeki akka ati goote iji qalbii keetii dheeressitee ilaallaan ni arga fagootti. Dhiistee of jalatti kan yaaddu yoo taate akki ati taatu akkuma of goote. Karaan fuuldura kee baay'ee fagaatullee jabaattee akka geessuuf ciniinnadhu malee hin danda'uu jettee laaffisin ofii ammarraa jalqabi deemsa keetti fuufi humna kee arraa laaltee hin faarsin kufaati abdii dhabuun kun gosa dhukkubaati. Walaloo kee gorsu guddaa bara. Akkasii galatoo. Ogummaa qopheessuu haala kanaani. Akkasii. Hamilee lamaa kana wanna nama jajjabeessu meenyuuf fakkoosiste sudura kitaabban barreessaa warroota walaloo barreessurraa eenyu fakkeenya siif dhugaa masaasoo fi walaloo uumama waan keessa jira abbaan koo iyyuu dur geerarsa abbaan xiqqee geeraraa ture jedhee hiriyoonni isaa gaafa natti mani geerarsootaan dhaga'ee hin beekne walaloo ofiin uummatee waan barreessudha uumamaan na keessas jira barnoonni gaaguma ta'e itti dabalamti qaruu sana barnootaan moroo dagaanii hin qara qaruma uumamaan jiru sana
erganii of bareeyyuudha kanan Dr. Zalaaleen faa dhaggeeffadhe walaloota. Duratti wantootuma akka sirbootaarraadha malee kana walaloo jaalladhu. Sana booda gaafan of baraa dhufu gammachiis bayyanaan faa jira amma dachee kana gaafan anguddadhee waltajjii garaagaraa irratti arguuf na qabbaneessa akka nama waan itittuu wayii nyaate garaacha gubate akkas wayiitti ture. Ni amma akkuma argitu walalooleen kee kun walaloo ergaa jajjabina hamilee horuuf keessaa amma kun inni hedduu jiru akka artii irrattis walaloon sirboota Oromoo gabbu'ee jira. Miyaate ijaa kamillaatti waloolee sirbaan amma bahaa jiranis haa ta'u kun akkuma jireenyi kee guutuun artistoota wajjin maal oonis mul'atu. Akkas gaalaala kan beektaa amma walaloon yeroo tokko barsiisan yuunivarsiitii 6 kiiloo tokko jechuudha yuunivarsiitii Finfinnee yeroo waa'ee walaloo naa ibsu ayyoonni qorattoonni waa'ee walaloo irratti gosa lamatu jira jedhanii kan nama amanantu jiru. Tokko walaloon uumamumaan si keessa jiraate gaafa waa aartu bakka akkatti aarii kee ibsattu dhabdu si keessaa kan ba'uudha kan jedhanis jiru. Darbee immoo ogummaa namoota murtaa'eef akka kan kennamu akkasitti kan jedhan jiru. Inni amma yeroo namoota walaloo barreessan baay'ee argina amma baay'eetu jira. Baay'oota hundumtuu barreessaadha malee hundumtuu ni barreessa. Akkas garuu baay'oota jiran keessaa gaa eenyuun beekta gaafa jedhan fakkeenyaaf gaafa sirbaa gaafa ka'u namoota 1000 sana miti kan fuuldura dhufaniif ati fakkeenya fudhattu. Dr. Zalaaleen Lataa Qananii Gammachiis Bayyanaa jennee kan fakkeenya fudhannee haasofnu baay'ootuma jiran sana keessaati kan sitti mul'atu jira jechuudha. Kan onneetti si cobu. Imbariin jirtu moo isin amalallata? Maarreenan gaafattanii innoo biddeen caalaa yuurriba jaallata. Maaliif na shakkitu? Isin sobee beekaa? Yoo na shakkitanuu mana isaa iyyaafadhaa dhaqaa yoo na yeroo kana inni ciisee qoqaa. Nan shakkinaa jaran amala isaan beekaa. Dagadhaa yuumee waa'ee isaa rafus inni dhimma isaa rafee. Guyyaani ayyaana cuuphaati cuuphaa jechuun ximqata lataa tafe malee ximqataatu afee. Lataa tafe malee ximqataatu afee kunoo leenci keessan guyyaa dhaloota koo baga ayyaana cuuphaa geessan jechuun dhufe. Haa ta'u egaa ximqataa baga guyyaa dhaloota kee nagaadhaan si ga'e. Garuu ati maal taate maggaanyaatu si dha'e. Kunooti miti lataan rafeera kan naan jettu arra dhaabiitti sobde durillee sobdeen beektu. Sanuu galgala miti isa iyyuu guyyaa saafaa qottee naaf haramtamu maal geessifadheen rafa. Dhiiga qalamaa cobsee gaachana qubeen duulee yooman bahee dirqama koo yooman barreessee tuule yooman dhaloota booriif sangaa seenaa qopheesse yooman walaloo kootiin gaara dirreen qixxeesse yookiin daldaladhee gamoo guddaan ijaarre. Yookiin mana dhaabee ilmaaniif durbanoo reefuun deemsa eegala karaa dheeraan naafa hirriba maaltu na qaba akkamittiin arrafaa. Guyyaayi qaamaan fiiguu halkanii yaadaan fiiguu kanuma carraallata maaliif ni rafa jettee na amattaa ximqata hin jiruu dur deeme elaa soba isaa beeka kanaafuu na baqata. Ergaa sabaa baatanii hirriba yaaduun fafa hirrafa naan jedhaa yen akkamitti arrafa. Elaa sinitti iyyuu waan tokko sinitti machuun fedha garuma fuulduraattu lataan irrafa yoo jedhan lakkiin noo rafu jedha. Haaraaf abbaan barbaade inni cinaachi fayyaa anaaf hirriba dhabee seenaa hojjechuunaaf wayya. Boodan deebu kakuudha san beeknettis naaf himaa mul'anni koo fagoodha achi ga'uufan deema. Tarkaanfadhee qaari'een firii muka dhugaarraa sabeela'e nyaachisa. Wallaalaa fidu kanan lammii koorraa kaachisa. Qilleensa xiqqoo dhiisii bubbeenuu nan danda'u. Nan dhama nagaaf tokko bakka yaadu akkan ga'u. Har'a yoo nyaadhee buleeyyuu bakka itti galmaa'u galmee booriin na dhiba. Kaayyoo hidhadheen bayan hin qabu yeroo riba. Atis jabaadhu lammii koo jabaatan jabaa ta'u. Sirriitti miican malee xuriin namarraa hin ba'u. Yaaltee dadhabdus abdiin kutiin jiruurraa. Bulchanii bubbulchanii lafee uumu. Walaloo walirraa fudhachuu kun hamaa jira. Artistoota hedduu kan keessummaa godhu walaloon barreessee jira hundi kan walaloo namarraa hin fudhachuu agarra. Aadaan sun hafaa jira. Garuu warri beekan warri kabaja aartii jechuun maal ta'u akka beekan kan fudhatan numa jiru. Anis kan namaaf barreesse jira namooti waliif barreessanii eenyuuf akka barreessu maal kun numa jira. Namoota dhugaadhaan aartiin galtee fi
kennaan koof Gara kee namni dhufe jira amma walaloon nu barreesse. Sirbaaf jaale. Eekaa barreesseeraami fakkeenyaaf sirboota falmataa kabbadaaf kanan barreesse jira falmataa kabbadaaf kanan barreesse jira Aliimaa Abdallaa sanyii gootaa kan jedhu araarsaa gabbisaadhaaf jira hojiileen namaas kan harka jiranis jiru addunyaa sanatti reefuun dhufaa jira duratti ani walaloo waltajjii marrattidha kan uummanni illee kitaabaan hin beekta malee. sana malee Kawallee kun amma gara kee dhufaa jira. akkasii Mee aadaan dubbisuu keenya maal fakkaata? Akka afaan Oromootti. injiru jechuuf namni amman kitaabni abaluutu maxxanse gaafa jedhamu kanan iyyaafadhee barbaadee bitadhu jira akkuma kanatti yoo namni kitaaba abaluutu jira jennaan barbaadee bitate waan kanaan dura hojii isaa jaallatu yoo ta'e malee tiiktookiin kun utuu jiru feesbuutu jiru Garuu waan barreeffamu gabbu'ee moo nama dubbisuu dhabame? lamaanuma isaa tol keessa jira Wanni barraa'ee nu dhiyaataa jiru waan gamta. maatii keessaa ilmi abaluu kitaaba barreesse naan ilmi anis barreessuun qaba jedhee faa Waan oldor akkasii argamaa jiru. waan akkasii jira sirbillee aartiin keenya baay'een isaa akkas ta'eera achuma keessa gaa dhibbantaa parsantii dhibba keessaati muraasni unuma jira jechuudha. Mee ati akka mataa keetiitti amma bahii kitaaba baasti. Si deebi'ee jira? Takka oluun argu gatii kitaaba keessumatti nan gammadaa kana ispoonsera jalqaba argadheen weedduu seenaa kan maxxan nan gammadaa kana gatii kitaabaa yoo ofirraa hin deebisne dhugaama sa'a soo dhugaa Keessuma kitaaba itti maxxansitee. hin somnu jechaa immoo of somnaare Tole. dhugaa Gatuma kitaaba ittiin baasan isinii deebi'an jiru. akkas jechuun gaa haalli yeroos murteessaadha kitaaba raabsuu irratti sin hojjenne gaa amma inni beekta haala yeroos Mee amma warri ala jiran faan kitaabota keessan haala akkamiin argachuu danda'an amma kitaabota biyya keessatti hin argannu yeroo jedhanii nutti himanii jiru. Haala kamiin kitaabota keessan kana komunikeetii qabdan? amma tokko namoota tokko mari'achiisaan jira akkamitti akka isaan namoonni barbaadan illee naaf barreessaa jiru kitaaba kee akka nu ergitu jedhani waaniin liinkii waaniin tokkos jira amma Itiyoo Buuks kan jedhus achirraati Itiyoo warri Buuks kitaaba kee barbaadan garamiin si argachuu danda'a? Itiyoo Buuks irratti amma fe'uudhaaf beellama qabadheen jira Tole. dabaree qabadheen jiraaf malee achirraan argachuu danda'u sana immoo ni beeksisna gaafa fe'amu Itiyoo Buuks Gara sooshaal miidiyaa keetiitiinoo mee isaan si argachuu danda'an? ximqataa kumarraa na dubbisuu ni danda'u bilbilli koos maalis jechuun feesbuukii irratti maquma kan jira hordoftoota ximqataa kumarraa kan jedhuun hordoftoota aga 46 akkas kan qabu jira peejiin koos jira ximqataa kumarraa jedheema waloo ximqataa kumarraa achirraanis kabajamtoota daawwattoota keenya barreessitoota kitaabaa kana nama gara dandeessanii kitaabota utuma isaaniitu irraa binnee jajjabeessu waan tokko gaariidha ximqata mee gara kitaaba kee lammaffaa deema kitaabni kee lammaffaan yoo isa kana nan gammadaadha nan gammadaa nan gammada mata duree bareedaadha kabiraa hedduu kitaabotiin cinqiidha nutti hima waggaariin nu eegalte akkas eega hedduu an kitaabota hoggaana fidane hoggaan laalu dura mata duree isaa sirrifachiisa akkas nan gammadeetti maal jechuu barbaada? nan gammadaa asirratti kan akka itti ibsee jira dugda kitaaba sanaa irratti nan gammada jechuun namni nyaatee dhugee quufee jireenya qannoof qananii jiraatee uffata bareedaa waan uffatee haalli itti toleef mini kan gammaduudha. Dhugaa saba isaatiif gumaa abbaa isaa baasuudhaaf ilmi jiraatu utuu boo'ee aduuyyuu namni kaayyoof jiraatu gammadaadha akkas ibsisa walaloo isaa immoo gaa dubbisaan bira ga'ee akka dubbisu. Kitaabicha barbaadan. Kitaabni kee amma gabaarra jira. Gabaarra jira. Mee amma maal yaadde maal irratti argamta maal sirraa hin? Amma CD hojjechuutti jira CD walaloo kanaan durallee dhaggeeffattoonni koo yaada naaf kennaniini walaloon koo sagaleedhaan akka jaallatanidha. Sagaleedhaan akka jaallatan. Sagaleedhaan. Sarbiidhaa adda addaa irratti hojjetaan ture. Hoggaa sagaleen jettu. Mee walaloo takka erga gaarii naaf ibsa kanaan jettu tokko. Yeroo baay'ee gaa walaloo gaafan barreessu ani xiqqoo ishee jajjabaachuu akka qabnu haalonni nu danqanii akka jechuun waan akkasiidha. Yuutuubii irra jira beektaa? Yuutuubii mataa keetii. Iyya dhugaa kan jedhu egeree miidiyaa kan jedhu irra jira. Iyya dhugaa. Maal jetti walaloon sun beektaa?
iyya fakkeessaatiif akkeessaatiin wal makatee sagaleen iyya dhugaa badee keessa dhokate. Beekaan soba kukkuulee dhugaa nutti fakkeesse wallaalaan iyyee wacee ololaan nu macheesse. Yaanni dhiiga nu xuuxee gossee nu daalacheesse namummaan gatii dhabnaan taanee midhaarra kasaa sana kana jechuufis wallaallee akka kasaa qofaa gungumaa deemna. Maal goona ree baratoo qofaa nu gungumsiisa. Maal taate naan hin jedhina maal taate waliin jennee waliin gaafannu dhiisaa. Dhiisaa jedha. Dheeraadha yuutuubii irra jira. Gammuma kanaan. Waan amma jiru. Mee amma maal irratti argamta maal sirraa? CD walaloo tokko hojjechuutti hin jira gaama ganna kana yoo ta'e waaqayyo jedhe nan xumura jedhee yaada sana booda waggaa haraatti haala kamiin akka eebbifamu eessatti akka eebbifamu namoonni biyya alaaf keessaa waliin mari'achaa jirru sunuma jiru akkasi. Mee keessumattuu warri ala jirtan yeroo hedduu kitaabota biyya keessa maxxanu kana hin argannu hojii kunii dhiyeessanii gamanumaan gara sooshaal miidiyaa keetiitiin siqunamanii mee akka komunitii godhan abdii qabna komunitiin Oromoo biyya adda addaa jiraatan kitaabonni isaanii qofti akka gurguramu yoo gootan isaaniif gargaarsa guddaadha. Kajuu mee maal sirraa eena fuuldura hawaasaaf oodhaamseeti qaba waa'ee dubbisuu irratti aadaa dubbisuu kana akkamitti fiduu qaba. Isa barumatu fidee yaada hanga danda'ame nuti waan dirqama keenya ni baana nuti. Inni barreessuu qabu barreessuu abbaan bitatu nuti garuu kitaaba nurraa bitanii hin binne jennee waan amileen keenya cuma cabe of boodan deebinu aga lafarra jirrutti walaloon tokko maal jetti beektaa jireenya irra lafaa itti kitaabuma nan gamma jireenya irra lafaa garaa samii jalaa eeboo xiiqiin dirree bara baraan qolaa beelaaf eelaa irraa obsaan bukeessinee abdii dura keenyaan of jajjabeessinee arra geenye kunoo dhaloonni mul'ataa gadhee turaa citii duguggatee nyaataa. Warreen hamilee teessin jajjabeessuu barbaadan kitaaba ximqataa kana iyyafatanii akka dubbisan galatoom ergaa guddaa qaba hamilee namaa kan meeqa ammaa irratti namoonni galatoomfattu yoo jiraate hawaasa keetiif dinqisiifattoota keetiif wanni dhaamtu yoo jiraate. Galatoom carraa kana naa kennuu keettii fi waan hundumaa dura waaqumatu galatooma. Isa waan aasuuf nu kanallee nu keessa kaa'e fayyaa nuuf kennee jiraachisee har'aan nu ga'e haala mijataaf mijataan taane keessatti illee waaqayyo galatoomu jenna itti aansee gaa maal jennaree isa ajaa keenya nurraa dhiqee maal jedhe maatii nu guddise galateeffanna mitiire isaanii qaama isaanii irraa cinnee dhufneeti namoonni murtaa'an immoo jiru gaa waan gaarii si keessatti atuun arguu badaa jirta maanni waan kun jedhee yerootti haalonni jabaatan keessa weellisaa Abdii Nuura Saafa Ameerikaa jiraata. Naa bilbilee haalan keessa jirutti himnaan wantoota garaagaraa baay'eedha kan inni na gargaare. Kitaaba kanallee jabaadhee maxxansuutti akkan seenu kan na cina dhaabate weellisaa Abdii Nuura Saas baay'een galateeffadha. Akkasumatti uummata Oromoodhaan immoo isinin jaalladha isinin kabajaa yaadaa fi gorsi keessan jajjabeessee arraan nageeraa. Waa'ee reetu keetirratti guzeen jira takkee zaakir okaas jama walloltanii beekani. Walloltanii? Walloltanii beekani. Yoo loliis akkamii? Walloltaniituma beekani maaliif yeroo hundi jaalalaan jirtanii diimee walloltanii beekani. Takka borii walloluudhaaf karooran qabu boru dhugaa hin jiru nu bira inni dhugaa takka hin jiru dhugaa yeroo hundi jaalala hafuura alaalaati namni nu irratti hawwatu jira riyyummaa dhugaa waliin jiraanna namoonni kan biraan gaafa dhufan jechuun namaafis tolaafis nama dhufu hin beektu gaabitiire takka gaarii maayirratti waa'ee istuudiyoo tanaa maal hin jetta istuudiyoon egaa akkuma Silati jette Blessed Studio 251 jedhama ammaa fi kun akkuma argitu kana torban kana hojii dhaabee jira xiqqoo ishee meeshaatu gubate ibsaa biyya keenyaa beektaa akkas ta'eetu hojii dhaabee jira hanga wantoota sana mijatutti
asubaan dhaamsallee dhaabna namni nu hubatee yaada kana anumallee nama dubbise yookiin gama miidiyaan sinillee dubbisee rakkoon kun maa inni jedhee nu gaafateef illee haala jiru itti himuu dandeenya. As jirra gaa hojiilee bileesdi istuudiyooni hojiilee buzee reegee sana raajii raajoo kan jedhu buqqeen darbatee dhagaa cabsee marrataan gugee of taasisee sirba sana beekta isa jedhii wantoota akka sirba koronaaf takkee faa waliin hojjetan fayyaan faayyaa maal jedhan hojiilee baay'eetu bahe kan Aliima Abdallaallee asittidha kan hojjetame sanyii gootaa kan jedhu kan araarsaa hojiilee baay'een as jiru ammallee gaa wallistoonni baay'een uummanni jaallatan uummata biratti fudhatamaa hojjetamaa jira hojiilee baay'eetu. Kanaafuu warri aadaa fi afaan kanarratti hojjetan warroota afaan kanarratti hojjetu hordofuu warra akka istuudiyoo tanaa gaafatanii isin cinaa dhaabbachuun itilleen dhaamsa dabarsina ximkataa keenya waamicha kiyya mosanaa dhufe. Siddufe artiin oromummaanis walitti nu fiddee atis nu kabajjee dhufte istuudiyoo waan dhufte se'eetiin na kabajjee dhufte na kabajjeen eeguu keenya sanuma akka shontoorootti gaa lamaanuma keenya ta'uu dhufe malee Takeenis akkasuma jiru gaggaafate gaggaafatu bakka dhufne na kanaafuu waan guddaadhaan walitti dhufna fuuldura hojii babal'aa hawaasa keetii bakka dheessitu abdiin qaba. Arraaf galatoo mi'atillee. Hayyeegaa hordoftuu sagantaa teenyaa qophiin teenya kookee show gara televezyiin OBS isinii darbaa jirtutti arraa kana fakkaate. Akkuma gaa keessummaan keenya hanga ammaa nu himetti waan adda addaati ijoolleen laga xaafootu hojjechaa jiran. Dhugaa yeroo hedduu waliin jiraatan irra mari'atan artii waan ajaa'ibaati hojjechaa jiran waan hin daawwadde. Kanaafuu hedduun irraa gambade waan ji'uun ibsuu barbaada qophiilee televezyiin OBS haafee daawwaddaa gara kiyyaan asumatti hin dhaammata.